waan kana quba qaban kijiba itti waan hin beekne dubbatina. Ani nama waan hin beekne waan kijiba isinitti himuudhaati miti. Hidhaa jechuun namni dhaan waliin jaalatu namni akkamitti dhaan wal jaalatu. Mubaarak yoo taate galee kanam tokkootitti qeeqaanii oli wallaahi laziim. Qeeqaanii oli garuu gaafa inni hidhaadhaan hidhamu gaafa inni hidhatti darbamu ani jaaladhe irraa garaan kiyyan hin jaalatu maaliif Oromoo gargaaree siin ture galeessa. Yoo maalillee ta'e Oromoo kana fayyadaatiin ture malee Oromoo miidheetii miti. Hadhesi warri hidhaadhaan nama jaalattan isin hadha warri godhi baga hidhame baga aggas ta'e karaa keessaatii waamee kanarra barreessaa jirtan. Maa barbaachisa inni kun? Namni kun kaleessa isin fayyadaan ture isin fayyadaatiin ture isin gargaaraatiin ture eenyuun illee yoo taate jechuudha. Wayne rabbiin dhugaa kan kee habaas obboleessa kiyya ati ummata kana kaleessa gaafa bira dhaabbatu gandaan nama hin qoonne kutaan nama hin qoonne ani gartee kuni feemasa hin jenne kuni gartee giitara hin jenne kallattii hundaan ummata Oromoo kana bira dhaabbataa turte hanga ganda keessan hin fayyadnetti dhugaa rabbi yoo dubbanne hanga ganda keessan hin tajaajilletti Oromoo kutaa 11 bira dhaabbataatiin turte hadha ilmaan Oromoo immoo hidhaa keessan nama jaalachuun baga namaan jechuun wallaahi laziim ana sammuu na cabse jechuudha. Maa barbaachisa maa jedhama namni kun? Wayne kun siif hin malu sila wallaahi laziim kabajatu siif mala sila akkas nama keenya biraa kun ola kabajneeti nama keenya goote booddeen isaa garam si darba beeka hidhatti si darbu si xiqqeessu maqaa adda addaa sirra kaayu mee ana hakijibu ummata itti sheer godhaa ijoolleen biyya keessa jirtu dhuftee itti aantu boonaan hakijibu sinaanaa jedhanii ibboo mee namoota irratti sheer godhaatti boonaan itti godha dhageeffadha ani akkamiin jedhee waan kana hin hidhame namaan jedhe badhe irraa ka'ee lafarraa ol ka'ee hin hidhamee akkamitti isiniin jedha rabbi sinaa hidhu sinaa kutu obbo lafarraa ka'ee hin hidhamee akkamitti isiniin jedhan kottu mee sabboontu salaalee tuttuun sabboontuma eenyuuti warri waan kana quba qabdan kottu alaakota tokko barreeffadha. Wayne tokkummaa quba qabdaati waan irraa quba qabdu ni qabda Mubaarak hidhamuu isaa quba qabda moo quba hin qabdu? Wayne wallaahi laziim qalbii nama cabsa garaa nama nyaata wallaahi laziim maaliin wanti mana ga'e kuni silaa bakka kana qaqqabuu hin qabu yoo maalillee taate namni kun nama ka'ee dhaaba deeggaraatiif ture miti nama siyaasaatii miti nama ilmaan Oromoo gargaaraatiif ture malee nama ilmaan Oromoo bira dhaabbataa ture malee nama har'a miidiyaa kana gubbarratti hawaasa fayyade malee nama miidheedhaa miti. Akkasitti qabdanii hidhaa keessatti darbuun isaa sun ammoo ana baay'ee natti hin tolle wallaahi laziim maa barbaachisa? Maaliif barbaachisaa jedhee baran? Mee gurbaa kana kaleessa agartanii jirtanii deengadda walaanii kanarra namni agartanii jirtanii agarra jedhaa natti himaame. Silaasoo tilmaamtanii isinitti tilmaamuu dandeessan hin kijibda namaan jechuu irratti. Hin kijibdaa namaan jechuu irra silaa tilmaamtanii ilaaluu qabdanii jechuudha. Maa sababni inni hidhamuuf? Namni lafarrumaa ka'ee hidhama kabadii takka hin qabne yakka takka hin qabne. Mee agartanii jirtan kalee agartanii deengadda agartanii Mubaarak laayivii irra hin hanqatu jechuudha. Wallaahi osoo agartee naga qabaateeti laayivii gubbaa hin hanqatu jechuudha. Agartanii jirtanii guyyaa lama guyyaa sadiin kana wallaanii irratti. Rabbiin isa haa baasu garuu hidhamuun nama kanaa waan inni barbaachiseef hin beeku. Wallaahi waan inni barbaachiseef hin beeku. Hidhuun keessan kun sirriin goone. Warri jala deemtanii ila dhageeffadha. Aboo ummata kana wallaahi laziisiin yoo garte yoo jira namni isinif fidu hin amantan. Suuraa namni isinif fidu hin amantan. Mi'anii haa dhageeffadha. Inti dibaa jechaa jirtanii soba jechaa jirtanii warri firaan jechaa jirtanii dhageeffadha. Firaanti warri jechaa jirtan na dhagaa. Firaantiidha warri jettanii aboon irratti hin dawwalina warri natti irra dawwalaa jirtan gara biyyaatti dawwala narraa miti narratti hin dawwalina yaa'ati narratti hin dawwalina gara biyyaa dawwala yaa'ati.
Abo ko piling ko ra naratin bilbina. Ya akhir bisara naratin bilbina. Wai wallahi ba kalbi da jam. Kuno lal kale sa gadda wallahi rat nagarre. Wai wallahi lazim kalbi ya abo ko piling ko ra me. Ujelle ke sagara biya ke jirta rabbi jedati. Ko ta jala kana wajira talla ko to barre fadda. Warri waa'ee gurbaa kanaa keessa quba qabdan warri osoo dhageessanii callistan maali akkana walitti gammaduun waa'ee Oromoo wallaahi maali kana gammachuu kana guutuun wanti walitti nu gammachiise maali mee warri keessa gara biyyaa keessa jirtan laafota tokko barreeffadha warri gara biyyaa jirtanii aboo koppiliinki godhamee harkaanillee ini ummata keenya kana wallahi dhabi maal ummata tiballeete yaa akhi rabbi sodaadhaa gurbaa kun mee koppiliinki godhaa hundi keessan warri biyya jirraa warri biyya keessa jirtan laafota tokko naa barreessaame laafota tokko barreeffadha koppiliinki godhallee harkaanme ummata biyya keessa jiru irratti sheer naa godha rabbi jedhaati way Oma fedhe illee yoo taate dhaggeeffadha. Oma fedhes ka taatu taate namni hidhaadhaan namni wal jaalatu tokko jiru. Oma abbaa fedhe yoo taate jechuudha. Isa gartee fayyaadhaan wallaanamuuf biyya galee miti. Kunoo qabamee hidhamee jechaa jiran gara keenya kunoo mubaarakii hanga ollaan irraa bade guyyaa 2 guyyaa 3 natti fakkaate amma qabamee hidhamee hidhaa jira jedhanii. Sababni inni hidhamuuf garumaa barbaachise. Inni obboleessa kan tol baate kun biyya keessa tartaa eenyu maqaan isaa Samiraa. Yaada akkam jirta? Nagaadha. Maal qofa qabda? No, ila wanti ta'e ormuma masaraa dheengadda midilike hafuurri jara saniin ta'u beekta. Ormumachi ga'ee rakkoo irra ga'ee afaan jaraatiin sagalee taanaaf jechuudhaaf. La. Bukan baca aja agar. Aku bakal bilang dah bukan. Nuan sagalee taanaaf jedhee afaan jarri beekulillee sagalee taanaaf itti maaliifi warri hafuura midhali kudhate nagaa hin deebi'u jechaadhaaf siin jedheen. Aboo gabboo ati goota bui gadi. Bui narraa gad bui. Samira bui gad. Kosin ayah sinagli nama orang tu kosin intat. Bagi berbang, oh boleh sekat wal baate pun uang ko bakal bini kabda. Assalamualaikum. Jaraknya ani nama tikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tikit jibu mikir lagi apa? Angki jiba ani nama biaya tu saja hidup tu nama anjara namni. Hai. Saya kabda ni sinu mata. Mea boko pilih ki gora orang askesu jirtan. Harkani leta tu ko pilih ki gora. Mali nafpa naga ikun. Mee namni nama gargaaruu rabbi sodaadha. Nama bira dhaabbachuun nama xiqqeessisiisa, nama hiisisiisa. Hin beekna bar nagaadhaan nagaan akka hin deemne biyya isa wallaahi ladii. Akka nagaa dhaqanii nagaan hin deemne hin beekan sirriitti bareechee beeka. Maal ta'e mubaarak boona? Hidhaa jira jedhanii beekte. Wayi nagaumaan dhaqee deemee duraan tanaan dura waan galeemi. Amma maaltu namaatti ka'e duuba guyyaa Lakki bore. Guyyaa keessaa maaltu namaatti ka'e inje? Guyyaa maaliit? Namaa wallole moo yaali maaliif jedhe dhiisoo qoy? Duraan nagaumaan galee boolee Ani namaa wallole hin beeku beekte nama reefu wallaanii kanarra ture wallaanii irraa ba'ee karaa keessaatiin nama barreessanii natti himanii beeka. Amanuu dadhabe. Amma bilbilee nama tokkoo gaafadhu bara dhugamaa akkasii dhaqee natti fakkaatee suuraa isaa fuudhee natti erge jechuudha. Amma wayne aboo natti bilbilaa kanarra bilbiltannaa tullaalee. Aboo narratti bilbilaa warri narratti bilbiltan narratti bilbilaa gara biyyaatti bilbilaa malee warri narratti bilbilaa jirtan narratti bilbilaa koppiliin gora abbo wanti isin narratti bilbiltaniif hin jiru jechuudha gara biyyaatti dawwala
taaptaa godhaa koppiliin godhaa harkaan maal obboleeyyan yoo mamee illee yoo taate namni kun kalee isin gargaaraa ture isi wajjin dhaabbataa ture maleeni maal isirra dhimmitti sararee qabamee hidhamu kun maa barbaachise maaliif barbaachise kalee isin gargaaraan ture kalee Oromoo kana bira dhaabbataan turre yoo maalillee ka ta'u taate namni hidhaadhaan wal jaalatu wallaahi hin jiru warri jala kana deemtanii kijiba jettan waan hin beekne hin dubbatina ani nama waan hin beekne waan kijiba isinitti himuudhaati miti hidhaa jechuun namni hidhaan wal hin jaalatu namni akkamitti hidhaan wal jaalatu mubaarak yoo taate kalee akka nam tokkootitti qeeqaanii oli wallaahi laziim qeeqaanii oli garuu gaafa inni hidhaadhaan hidhamu gaafa inni hidhatti darbamu ani hin jaaladhe irraa garaan kiyyan hin jaalatu maaliif Oromoo gargaaree siin ture kaleessa yoo maalillee ta'e Oromoo kana fayyadaatiin ture malee Oromoo miidheetii miti hadhesi warri hidhaadhaan nama jaalattan isin hadha warri godhi baga hidhame baga aggas ta'e karaa keessaatii waamee kanarra barreessaa jirtan maa barbaachisa inni kun namni kun kaleessa isin fayyadaan turre isin fayyadaatiin ture isin gargaaraatiin ture eenyuun illee yoo taate jechuudha. Wayne rabbiin dhugaa kan kee habaas obboleessa kiyya ati ummata kana kaleessa gaafa bira dhaabbatu gandaan nama hin qoonne kutaan nama hin qoonne ani gartee kuni feemasa hin jenne kuni gartee giitara hin jenne kallattii hundaan ummata Oromoo kana bira dhaabbataa turte hanga ganda keessan hin fayyadnetti dhugaa rabbi yoo dubbanne hanga ganda keessan hin tajaajilletti Oromoo kutaa 11 bira dhaabbataatiin turte hadha ilmaan Oromoo immoo hidhaa keessan nama jaalachuun baga namaan jechuun wallaahi laziim ana sammuu na cabse jechuudha. maa barbaachise maa jedhama namni kun wayne kun siif hin malu sila wallaahi laziim kabajatu siif mala sila akkas nama keenya biraa kun ola kabajneeti nama keenya goote booddeen isaa garamni si darba beeka hidhatti si darbu si xiqqeessu maqaa adda addaa sirra kaayu mee ana hakijibu ummata itti sheer godhaa ijoolleen biyya keessa jirtu dhuftee itti aantu boonaan hakijibu sinaanaa jedhanii ibboo mee namoota irratti sheer godhaatti boonaan jedha dhageeffadha ani akkamiin jedhee waan kana hin hidhame namaan jedhe badhe irraa ka'ee lafarraa ol ka'ee hin hidhamee akkamitti isiniin jedha rabbi sinaa hidhu sinaa kutu obbo lafarraa ka'ee hin hidhamee akkamitti isiniin jedhan kottu mee sabboontu salaalee tuttuun sabboontuma eenyuuti warri waan kana quba qabdan kottu alaakota tokko barreeffadha wayne tokkummaa quba qabdaati waan irraa quba qabdu ni qabda mubaarakin hidhamuu isaa quba qabda moo quba hin qabdu wayne wallaahi laziim qalbii nama cabsa garaa nama nyaata wallaahi laziim maaliin wanti mana ga'e kuni silaa bakka kana qaqqabuu hin qabu yoo maalillee taate namni kun nama ka'ee dhaaba deeggaraatiif ture miti nama siyaasaatii miti nama ilmaan Oromoo gargaaraatiif ture malee nama ilmaan Oromoo bira dhaabbataa ture malee nama har'a miidiyaa kana gubbarratti hawaasa fayyade malee nama miidheedhaa miti akkasitti qabdanii hidhaa keessatti darbuun isaa sun ammoo ana baay'ee natti hin tolle wallaahi laziim maa barbaachisa maaliif barbaachisaa jedhee baran